Akkam jirtu daawwattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo lamaan isiniif dhiyeessaa. Oduu keenya kan jalqabaatiin sababa waraana naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiruun barattoonni miliyoona 4.5 ol barnootarraa hafuun dhagahame. Dhimma kanarratti uummannii fi mootummaan naannichaa maal jedhanii kan dhageessan ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Tiraamp waan seerri Ameerikaa hin eeyyamne raawwachuuf akka jiru beekame. Kunis addunyaa ajab jechisiisaa jira. Garee adda addaa keessattis falmii kaasaa jira. Wanti Tiraamp raawwachuuf jiru kun maalla kan dhageessan ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Akkam jirtu daawwattoota Burqaa Oduu. Chaanaalii Burqaa Oduu irratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'an guyyaa guyyaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu yoo tuqxan guyyaa guyyaadhaan oduu akka kanaa yeroo gadhiisnutti mallattoon nootifikeeshinii isin qaqqaba. Akkasumallee viidiyoo keenya laayik akka gootan kabajaan isin gaafachaa gara bal'ina oduuttan darba. Sababa waraana naannoo Amaaraatti gaggeeffamaa jiruun barattoonni miliyoona 4.5 ol barnootarraa hafuun ibsame. Biiroon barnootaa naannoo Amaaraa yeroon galmee dheeratus barattoonni hedduun barnootaan ala akka jiran ibseera. Itti aanaan itti gaafatamaa biirichaa obbo Damiis Indiris akka jedhanitti sababa walitti bu'iinsa naannichatti uumameen manneen barnootaa 3,600 ol cufamanii jiru jedhe. Haalli kun akka kanatti kan itti fufu taanaan boru haati Amaaraa kamuu mucaa yuunivarsiitii irraa eebbifamu hin qabaattu jechuudhaanis akeekkachiisanii mootummaan naannichaa fi jiraattonni akka jedhanitti gareen hidhattoota finxaaleeyyii faannoo barumsa erga mootummaan kufee booda itti deebina jechuun barumsa dhorkaa jiras jedhame. Kunis keessumaa baadiyyaatti adeemsi baruu fi barsiisuu bal'inaan akka addaan citu taasiseera jedhanii. Godina Kaaba Goojjam magaalaa Mar'aawitti barsiisonni ajaja faannoo fudhachuu dhiisuun barattoota barsiisan hedduun tibbana ajjeefamuu jiraattonni himaniiru. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Tiraamp waan seerri Ameerikaa hin eeyyamne raawwachuuf akka jiru beekame. Kunis addunyaa ajab jechisiisaatii jira. Garee adda addaa keessattis falmii kaasaa kan jirudha. Seerri Ameerikaa namni tokko marsaa 2 ol pirezidaantii akka ta'u hin eeyyamu. Tiraamp garuu marsaa 3ffaaf pirezidaantii ta'uuf akka fedha qabu beeksise. Kunis qoosaa miti jechuudhaan jala muree dubbateetu jira. Tibbana marsaa 2ffaaf pirezidaantii Ameerikaa ta'uun kan filatame Doonaald Tiraamp marsaa 3ffaaf pirezidaantii ta'uuf akka fedha qabu ibsuudhaan kana gochuufis wantoota na dandeessisan nan mijeessa jedhe. Garuu ammatti wantoonni hojjetamuu qaban hedduu waan jiraniif dhimmoota biroo kan dursa argachuu qaban irratti xiyyeeffadha jechuudhaanis beeksise. Yaada Tiraamp kana miidiyaaleen Ameerikaa ajandaa godhachuun wal harkaa fuudhanii gabaasaatii jiru. Namoonni siyaasaa gariin yaada Tiraamp yoo deeggaran gariin immoo kun dimokiraasii biyya keenyaa miidha jechuudhaan isa mormuu irratti argamu. Tiraamp dhuma marsaa 2ffaa kana irratti iyyuu umriinsaa waggaa 82 ta'uuf akka jiru ni beekama. Poodkaastarii fi gorsaan beekamaan duraanii Tiraamp Isteefan Baannoon Tiraamp dorgomuudhaan deebi'ee injifachuu danda'a jedhee akka amanu ibsuudhaan akkamitti akka ta'e murteessuu keessatti filannoowwan hedduun akka jirus dubbatanii. Bakka bu'aan Niw Yoork kan yeroo jalqabaaf Tiraamp aangoorraa kaasuuf gorsaa olaanaa ta'uun tajaajilan Daani'eel Gooldimaan kun carraaqqii ifaa mootummaa fudhachuu fi dimokiraasii keenya diiguuf godhe cimaa gara biraatti jedhanii. Riippaabilikaanonni koongireesii heera mootummaatti yoo amanan hawwii Tiraamp marsaa 3ffaa kana mormuun haga dhumaatti deemuu danda'u jedhamees eegamaatii jira. Paartiidhuma Tiraamp keessaas namoonni tokko tokko yaada Tiraamp kana yaada badaadha akka jechaa jiranis beekamee jira. Oduu xumuraatiin Itoophiyaatti baatii gurraandhalaa keessa namoonni 200,000 ol dhibee gibiraan qabamuun ibsame. Itoophiyaa keessatti hanga gurraandhala 24 bara 2025 waliigalatti namoonni 1,278 dhibee gibiraan yoo qabaman kanneen keessaa lubbuun namoota 6 darbuu kilaasterri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Gabaasni kilaasterri fayyaa Itoophiyaa baase kun itti dabaluudhaan weerarri gibiraa guutuu biyyattii keessa aanaalee 26 keessatti bal'inaan akka jirus ibseera. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabduu sa'aatii kanaaf isiniif qindeessine kan hagammaatti hordoftanidha. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo keenya laayik godhaa. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan naa tura.